Ashamaa jirtu barattoota keenya har'aan tana yuunitii tokkoffaa paartii 6 keemistirii kutaa 10 kan wajjin ilaallutaa jechuudha. 1.4 Oxidizing in the reducing agent. At the end of this section, students will be able to define the term of reducing in the oxidizing agent. Barattoonni akkuma beekamu mata duree kana yeroo fudhannu reducing agent fi oxidizing agent ibsuu danda'u qaban jechuudha. Identify reducing in the oxidizing agent from the given redox reaction. Redox reaction jechuun reduction fi oxidation qabu keessatti reducing agent maal akka ta'e oxidizing agent maal akka ta'e ibsuu danda'u qabdan jechuudha. Whenever one substance lose an electron, substance tokko maal godhaa elektiroonii gadhiisa. Isa kanaan maal jennaan? Isa elektiroonii gadhiise kanaan oxidize jennaan. Another substance must gain that electron be reduced. Substance biraa immoo elektiroonii gadhiifamte san maal godhaa dirqama ifi fudhata. Isni fudhate gain godhe kun maal jennaan? Reduce jennaan. Fakkeenyaaf A B jira. N maal godhaa elektiroon negative elektiroonii gadhiisaa. Yeroo gadhiise kana maal jennaani? Oxidized yookaan oxidation jennaan. Inni kun elektiroonii gadhiifamte sun maal godhaa dirqama gain godha. Inni gain godhe kun ammoo reduced yookaan ammoo reduction jennaan jechuudha. Reduced yookaan reduction jennaan jechuudha. The substance that give up an electron, substance electron kana the cause of reduction, sababa reduction inni san maal jedhama? Reducing agent. Akkuma reefu ilaalle A B jira. B lose godha, A gain godha jechuudha. Minus electronii inni kun lose godha. Inni lose godhe kun sababa inni kun maal godhuutiini? Gain godhuun. Inni gain godhu kun maali? Sababa reduction jechuudha. Sababa reductionii. Hoggaa san isa kanaan maal jennaani? Reducing agent jennaan jechuudha. Inni kun reducing agent jennaan jechuudha. The substance that gain an electron caused oxidized. Inni kun ammoo sababa oxidationii isa kanaatiin maal godhaa? Gain godhaa jechuudha. Isa kanaan maal jennaani? Oxidizing agent jennaa jechuudha. Oxidizing agent jennaan. Maaliif? Sababa eenyuutiin? Sababa oxidationii kanaatiin inni kun gain godha waan ta'eef oxidizing agent jennaan. Kun amma reducing agentidha. Maal immoo inni mataa isaatiin? Oxidationidha jechuudha. Inni kun ammoo oxidizing agentidha. Maali? Reduction jechuudha. Maal godhee? Gain godhe waan ta'eef reductionidha. Reduction, oxidizing agent, reducing agent, in the reduction. Akkanatti wantoota waliin faallaa qabaachuu. Okay. The following comparison shows that character of reducing agent in the oxidizing agent. Armaan gaditti gizii waliin madaalchifnu amaloota reductioniitii fi reducing agentii fi oxidizing agentii warroota agarsiisanii jira jechuudha. Isaan kun kana okay. Reducing agent in the oxidizing agent kana ilaallu. Reducing agent jechuun maal jechuun? Oxidationidha jechuudha. Oxidation. Inni kun ammoo reduction. San booda reducing agentiin maal godhaa? Lose one or more electron. Electronii takka yookaan ammoo isaalu maal godhaa? Lose godha. Sababa maaliitiini? Sababa reductioniiti jechuudha. Sababa reductioniiti. Sababa reductionii eeguu jiru sababa gain godhu jiruuti jechuudha. Kan inni ta'een. Inni mataa isaatiin maali? Akkuma ammas dubbanne oxidationidha jechuudha. Inni undergoes to oxidation jalatti deemaa jechuudha. Inni kun kan electronii kan kun maali? Become more positiveidha jechuudha. Positiveidha jechuudha. Oxidizing reduction gain electron one or more electron. Sababa maaliitiin? Sababa oxidationiitiin jechuudha. Sababa oxidationiiti. Inni karaa maaliitti deemaa?
undergoes reduction. Inni reduction dha more negative ta'a jechuudha. More negative ta'a jechuudha. Test for an oxidizing agent are accomplished by mixing it with a substance that is easily oxidized to give a visible color change when the reaction takes place. Yeroo fi wal nyaatinsi keemikaalaa gaggeeffamu jijjiirama kalaraa kan mul'atu salphatti kan mul'atu qabaachuu eenyu oxidizing kun. Oxidizing agentiin yeroo fi substansonni meek walitti ta'anii reakshinii gaggeeffamu salphatti maaltu jijjiirama kalareen jijjiiramaa jechuudha. Example 1.12 permanganate iron acidic solution change color from purple to colorless. Permanganetiin solutionii permanganetii kun acidii keessatti karaa maaliif deebisaa? Karaa kilara hin qabne jechuudha. Kilara purplii kanarraa gara kilara hin qabnetti deebisaa jechuudha substaansii. Fakkeenya amma permanganate to plus to charge iron qabaachuu. Amma kana jechuun elementiin tokko akkuma seerota isaa ruulii isaa keessa laalletti yeroonii fi chaarjii of danda'e qabatee dhaabbatu oxidation numberiin isaadhaa maali? Kanuma mataa isaatiin. Amma oxidation numberiin Mn kun maali? 2 jechuudha. Oxidation numberiin permanganate immoo akkamitti argachuu dandeenya? Mn kan gubbaratti x godhataa. San boodarra oksijiiniin maal qaba? -2 qaba. -2 qaba. Yeroo kana x plus jettaan. Foorii oksijiinii jala jirtu oksijiinii yeroo hunda maal qaba? Warroota sadeen san malee superoxide, hydrogen difluoride isaan sadeen san malee yeroo hunda maal qaba? -2 qaba. Yeroo kana 4 times -2 -8 equal to ayiniin jalqaba irra jirtu tun karaa maal deemti? Karaa wal qixaachii -1. Yeroo kana x equal to -1 -8 ingisichi dabaree plus 8 ta'a jechuudha. Yeroo kana x wal qixanii ta'a maal ta'a? Plus 7 ta'a jechuudha. X plus 7 ta'a jechuudha. Okay. Amma permanganetii inni gubbarraan maal harkanne? Plus 7 harkanne. Amma plus 7 irraa gara plus 2tti yeroo deemu maal ta'ee jira? Reduction ta'ee jira. Reduction ta'uun isaa kun maal nu agarsiisaa? Oxidizing agentii ta'uu nu agarsiisaa jechuudha. Oxidizing agentii ta'uu nu agarsiisaa jechuudha. Purple irraa gara maalitti? Gara colorlessidha. Gara colorlessidha jechuudha. Inni reductionii ta'e kun maali? Oxidizing agentii ta'a jechuudha. Okay. Dichromate acidic solution change from orange to green. Orange irraa gara maalitti? Gara greenitti deebisaa jechuudha. Amma orange irraa gara greenitti deebisee oxidizing dichromatiin kun maal qabaa? Inni chromium plus 3 qabaa. Chaarjiin akkuma amma dubbifnetti elementiin chaarjii qabatee dhaabbatuun kan mataa isaa dhuunfaa isaa qabu maal jennee? Oxidation numberiin isaa kanuma mataa isaa irratti argamu sana jechuudha. Haa dichromatii kan akkamitti harkanna seetee kirooniyeemii gubbarra x kaannaa jechuudha. Yeroo hundaa qabadha. Oxidationii elementii barbaadnu sanii gubbarra x kaannaa jechuudha. X gubbarra goonaa san boodarra 2 jala jirtu sanaan ni baay'ifnaa. 2x plus jettaan. Oksijiinii yeroo hunda isii gubbatti argamtu tanaa miti beekni. Tamataa isiidhaa -2 qabdi. -2 times 7 -14. Yes. San booda taas gubbatti argamtu tana ammoo wal qixaa achi dabarsinaa jechuudha. Is equal to -2tti dabarsina. Haya amma 2x equal to -2 -14 karaa maaliif dabaraa? Plus 14. Plus 14. Yeroo kana 2x equal to 12. 14tti dabra. San booda over 2 x equal to plus 6 ta'a jechuudha. Plus 6 ta'a jechuudha.
yeroo kana +6 irraa gara 3 plus yeroo dabru maal ta'a? Reduction ta'a jechuudha. Reduction ta'a. Elementiin tokko yeroonii fi gara xiqqaatti deemu maal ta'a? Reduction ta'a jechuudha. Inni reduction ta'e kun maal jennaani? Oxidizing agentiidha jechuudha. Oxidizing agentiidha inni reduction ta'e. Reduction chromium 6 to 3 iron in acidic media dha jechuudha. Okay. Other common oxidizing agent are chlorine, potassium chromate, sodium chlorate, magnesium oxide. Warroonni oxidizing agentii ta'an warroota kanaa jechuudha. Eenyu? Chlorine, potassium chromate, sodium chlorate, magnesium oxide dha jechuudha. Similarly, certain reducing undergoes visible color change with the substance easily reduced. Akkasumas warroonni reducing agentii ta'an kanii fi jijjiirraan kilara isaanii mul'atan yeroonii fi substaansii biraatii wajjin walitti miiksi ta'an yeroo substaansii biraatii wajjin walitti marji goonu jechuun walitti laayinu maal ta'anis salphatti reducing warra ta'anii jira jechuudha. Fakkeenyaaf a moist starch solution change potassium iodide paper to blue black to show that iodine is formed. Amma kana jechuun starch solution yeroonii fi potassium iodide paperii gara maalitti deebisaa? Gara blue blackitti deebisaa jechuudha. Inni kun maal agarsiisa? Iodine reducing agentii ta'uu agarsiisa jechuudha. Potassium iodide reducing agentii ta'uu agarsiisa jechuudha. Akkamitti ta'a? Amma iodine kana agarsiisa inni ilaala. Starch solutioniin maal godhaa? Paper potassium iodide paperii tu gara blue blackitti deebisa. Inni kun maal agarsiisa? Iodide agarsiisa. Iodine kun -1 irraa akkuma gubbaatti argamu inni kophaa dhaabbatu kun ammoo 0 dha inni laata. Chaarjii ofirraa hin qabu waan ta'eef 0 dha. Karaa maalitti? Karaa 0tti. -1 irraa gara 0tti gisi deemu maal ta'a? Oxidation ta'a jechuudha. Oxidation jechuun reducing agentiidha jechuudha. Hydrogen sulfide bubbled through a solution of oxidizing agent form a yellow precipitate sulfate -2 to sulfate deebi'a jechuudha. Inni kun ammoo warroota oxidizing agentii warra ta'anii jira jechuun reduction jechuudha. Amma hydrogen sulfatiin kun -2 irraa gizinii fi 0tti deemu gara 0tti deemu maal ta'a? Oxidation ta'a jechuudha. Oxidation jechuun reducing agentiidha jechuudha kunilleen. Okay. Other common reducing agent are carbon. Warroonni reducing agent jennuun ni jira. Carbon monoxide, sodium sulfate, iron salt. Isaan kun maali? Reducing agentiidha jechuudha. Oxidizing in the reducing ability substance depend on many factors. Oxidizing in the reducing ta'uudhaaf wantoota sababa ta'anii jira. Amma fakkeenyaaf negativity dha jechuudha. Electronegativity. Element with high electronegativity such as fluorine, oxygen, nitrogen, chlorine are good example of oxidizing agent dha jechuudha. Warroonni kun maali? Fakkeenya gaarii oxidizing agent jechuudha. Fluorine, oxygen, nitrogen, chlorine. Element with low electronegativity. Warroonni electronegativity gadaanaa qaban ammoo warroota meettaalikiidha. Warroota meettaalikiidha. Akka maaliifaadha? Sodium, potassium, magnesium, aluminum are good example of reducing agent dha jechuudha. Isaan kanaa jechuudha.
Oxidation state in compound. Oxidation state in compound keessatti yookaan ion keessatti if one of its element is in its higher oxidation state then it is an oxidizing agent jechuudha. Compound tokko keessatti yoonii fi elementiin tokko oxidationii olaanaa qabaatee oxidation state olaanaa qabaatee kaan ammoo maali oxidizing agent jechuudha. Oxidizing agent jechuun similarly if an element in tokko of a compound or ion is in lower oxidation state gaxaanaa keessa yoo jiraate then it is reducing agent dha jennaan jechuudha. Isaan maal jennaan reducing agent jennaan. Example oxidizing agent potassium permanganate isa 7 qabaa. Sodium chlorate inni kunillee 7 qabaa, inni kunis akkasumas 6 qabaa. Maali oxidizing agent jechuudha. Amma kaarbooniin tun maal qabaa low qaba. Isaan kun high qaban, inni kun ammoo isaan kun ammoo low qaban jechuudha. Kanaaf reducing agent. Oxidationiin isaan kanaa maali olaanaadha. Kanaafuu oxidationiin isaanii olaanaa taanaan maal jennaani oxidizing agent. Oxidationiin kaan immoo gaxaanaa taanaan akkuma warra asirra mul'atu kana gaxaanaa taanaan maali reducing agent jechuudha. Analyzing redox reaction. Oxidation in the reduction or redox reaction. Oxidation in the reduction jechuun yeroo walitti deebisnu maal jennaan redox reaction jennaan. Occur simultaneous in a given reaction. Reaction tokko keessatti reaction tokko yoonii fi kannamee lachuu jiraachuu qaba. Oxidation in the reduction illee jiraachuu qaba jechuudha. Inni kun maali dirqama jechuudha. Okay. Example 1.40 identify the reducing in the oxidizing agent of the following balanced redox reaction. Amma isaan kana keessaa reducing in the oxidizing isa ta'e baafnaa jechuudha. Amma iron oxygen iron 2 oxygen 3 inni kun akkamitti dhufe? Ironiin oxidation numbering isaadhaa +3. Oxygeniin oxidation numbering isaadhaa -2. -2 yeroo kana cross waliin goonaa ironiin maal ta'a? Ironiin 2 ta'a, oxygeniin 3 ta'a jechuudha. Kanaan dhufe. As gubbaa maal goonaree +3 isa kanaaf immoo -2 goonaa jechuudha. Oxygeniidhaaf -2 ironiidhaaf +3. Yeroo kana ironiin gizeenii fi ammasitti ironiin kophaa dhaabbatu jira waan ta'eef 0 oxygeniin 0 dha jechuudha. Kanumaafuu ironiin 0 irraa ka'ee geeroonii fi +3tti deemu maal ta'a? Oxidation ta'e jira jechuudha. Ironiin oxidation ta'e. Ironiin oxidation ta'e jechuun maali? Reducing agent dha jechuudha. Ironiin reducing agent. Oxygeniin 0 irraa ka'ee gara -2tti yeroo deemu reduction. Yeroo kana oxidizing agent dha jechuudha. Oxygeniin oxidizing agent. Okay. Assign oxidation state of the reactant in the product. Then identify species oxidized in the reduced. Full iron 0, oxygen 0, +3 -3. Iron is akkuma reefu dubbannetti oxidized. Kanumaafuu maal jennaan ironiidhaan reducing agent. Kun ammoo reduced jechuun oxidizing agent dha jechuudha. Iron reducing agent, oxygen oxidizing agent dha jechuudha. Okay. Magnesium plus hydrochloric, magnesium chlorate plus hydrogen gas. Inni kuni kophaa dhaabbatu kun maali? 0 qaba oxidation numberii. Hydrogeniin +1, chloriniin -1, kun +2, kun -1, kun 0. Okay, yeroo kana magnesiumiin 0 irraa gara +2 maal ta'e? Oxidation ta'e. Okay. Hydrogeniin +1 irraa gara 0 reduction taate. Yeroo kana inni kun reducing agent, inni kun
Hydrogen oxidizing agent jechuudha. Hydrogen oxidizing agent hydrogen magnesium oxidized ta'e maaliif 0 irraa gara 2 oxidized ta'e kana jechuun reducing agent jechuudha magnesium. Hydrogen reduced taatee from 1 to 0 therefore oxidizing agent jennaan jechuudha. Isaan kana hundaan oxidizing agent jennaa jechuudha. Okay. Where do the most easily reduced in the oxidized element found in the periodic table of the element? Gabatee periodicii ta'e keessaa irra caalatti reduced in the oxidized elementii ta'an eessatti argamanii jira? Reduced elementiin ta'an eessatti argamanii yeroo hunda reduced elementiin ta'an irra caalatti eessatti argamanii transition elementii keessatti argamanii jechuudha. Warroota garee diisan keessatti argamanii jechuudha. Fakkeenyaaf koopparii fi silvarii fudhachuu dandeenya jechuudha. Koopparii fi silvarii fudhachuu dandeenya jechuudha. Koopparii fi silvariin eessatti argamanii garee coomsaa yookaan ammoo transition elementii keessatti argamanii isaan san reducing agentidha jechuudha. Warroonni immoo oxidized gaarii ta'e warroota alkaalaayii meetaalii eenyu fa'a? Sodium, potassium warroota garee tokko fa'a jechuudha. Isaan san guututti maali? Fakkeenya oxidized jechuudha. For the following substance tell whether oxidation number increase or decrease redox reaction. Redox reaction keessatti elementiin tokko oxidation numberiin isaa increase yookaan decrease ta'uu isaadha. Fakkeenyaaf oxidizing agent jechuun karaa gabaabaa reduction jechuudha. Reduction jechuun decrease jechuudha. Reducing agent jechuun ammoo reducing agentiin oxidation jechuudha. Oxidation jechuun increase jechuudha. Increase jechuudha. Substance undergoes oxidation. Undergoes oxidation jechuun kun maal ta'a? Increase ta'a jechuudha. Increase ta'a. Kun ammoo substance undergoes reduction. Reduction jalatti deemnaan ammoo decrease ta'a jechuudha. Decrease ta'a. In the following reaction label oxidizing agent and reducing agent adda baasiyyaa. Oxidizing agent and reducing agent adda baasiyyaa. Okay. Zinc oxidation numberiin isaa yoo beeku baattes X gubbara godhatta. X gubbara godhatta. San booda oxygenii yeroo hunda -2 dha. X jettaan X -2 equal to 0. Asi plus godhadhu maayinasiin kan -2 waan ta'eef. San booda irra -2 gisichi dabaree maal ta'a? +2. Yeroo kana oxygenii oxidation numberiin isaadhaa zinkii meeqa? +2. Asitti 0. Kaarbooniin ammoo plus meeqa? 2 dha. Maaliifi kaarboonii gubbarillees akkasumatti X oxygenii yeroo hunda -2 waan ta'eef -2 walqixa ni ta'a 0. Yeroo kana -2 gisichi dabaree +2 ta'a. Akkana ta'a. Hayyee. Zinkiin +2 irraa gara 0 gizee deemee maal ta'a? Gizee +2 irraa gara 0 maal ta'a? Reduction ta'a. Reduction ta'a. Reduction jechuun maal jechuudha? Oxidizing agentidha jechuudha. Kaarbooniin 0 irraa gara 2dhaa maal ta'a? Oxidation ta'a. Oxidation ta'uun isaadhaa maal agarsiisa? Reducing agent ta'uu agarsiisa jechuudha. Reducing agent. Eenyu reducing agent? Eenyutu oxidizing agent dhagaama. Zinkiin akkuma sirriitti agarrutti oxidizing agent, kaarboniin amma oxidizing agent fi reducing agent fudhannu zinkii qofa minaamin hin jennu. Oxidizing agentiin zinc oxide dha jechuudha guutuma isaati. Guutuun isaa kun maal jennaan? Oxidizing agent jennaan. Kaarbooniin asitti kophaa waan argamtuuf gisee hunda reaktaantii irraa fudhannaa oxidizing agent fi reducing agent waan ta'eef kaarbooniin maali? Reducing agent dha jechuudha. Okay, B. Iron 0, sulfate 0, iron
amma ayiraniin meeqa +2 inni kun ammoo -2. Okay. Inni kun 0 irraa gara +2 maal ta'e? 0 irraa gara +2 oxidized ta'e. Oxidized ta'e jechuun ayiranii nama maal ta'e? Reduced ta'e. Inni kun 0 irraa gara -2 reduction ta'e. Eenyu silveriin maal ta'e? Reduction ta'e jechuun oxidized ta'e jechuudha. Okay, akkasumatti siin akkuma reeffannetti fluorine iron 2 oxygen 3 inni kun akkamitti dhufe? Inni kun akkitti dhufe iron 2 oxygeniin -2 ironiin +3 san booda criss cross gisee baay'ifnee ironiin 2 oxygeniin 3 akkasitti dhufe jechuudha. Akkasitti eega dhufee iron +3 carbon -+2 carboniin +2 ironiin asis 0 carboniin asitti immoo gubbaratti x godhadhu x plus zetan oxygenii yeroo hunda minus meeqa? -2 times 2 -4 yeroo kana gizechi dabru -4 x is equal to +4 gisee +4 taachuu eenyu carboniin +4 taachuu +4 yeroo kana ironiin +3 irraa gara 0 reduction ta'e jechuun maal ta'e? Reduction ta'e jechuun F iron 2 3 maal ta'e inneen maan tana reduction ta'e jechuun oxidizing agentiidha jechuudha. Isaan kun oxidizing agentiidha jechuudha. Carboniin +2 irraa gara +4 gisee ol guddate maal jennaani? Oxidation ta'e jechuun carbon monoxide maal ta'e? Reducing agentii ta'e jechuudha. CD. Okay. Leadiin +2 inni kun -2 sulfuriin hydrogeniin +1 oxygeniin -2 oxidation number isaaniitiif beeka. Akkasumatti as keessattis leadiin kun +2 kun -2 silverii immoo harkachuudhaaf maal godhuu qabna? Silverii harkachuudhaaf gubbaratti x godhata. +2 ta silveriitii plus x -8 equal to 0 -8 4 times -2 jechuudha. San booda +2 tana -8 hojii gisee walitti daatu x plus -6 equal to 0. San booda 6 gisechi dabaree +6 ta'a jechuudha. 6 +6 ta'a. Silveriin asitti +6 asitti immoo kun leadiin +2 okay amma leadiin asittis +2 asittis +2 dha jechuudha. Leadii yoo barbaadu feennes ammaas x gubba godhadhu x +6 -8 jechuun oxygeniin -2 times 4 jechuudha. San booda maas ta'a -2 ta'u -2 gisechi dabaree +2 ta'a jechuudha. Yeroo kana silveriin asitti +2 irraa gara 6 maal ta'e? Oxidation ta'e jechuun reducing agentiidha jechuudha. Inni kun guututti reducing agentii. Okay. Oxygeniin hydrogenii harkachuudhaaf gubbarra x godhadhu 2x hin ta'u. San booda irra plus jettaan oxygeniin -2 times 2 -4 equal to 0. San booda irra -4 gisechi dabartee +4 over 2 oxygeniin hydrogeniin oxidation numberiin isaadhaa meeqa dhaqe? +2 dhaqe. Asitti immoo x gubbarra godhadhu
2x equal to 2x plus minus 2 minus 2 oxygenii tana somebody is equal to 0 gizechi dabare maal ta'a gizechi dabare minus 2 kun gizechi dabare plus 2 ta'a 2x is equal to plus 2 over 2 over 2 over 2 over 2 yeroo goone x equal to plus 1 hydrogen plus 1 ta'e jechuun ogaa kana plus 2 irraa gara minus 1 yeroo deeme maal jennaani reduction jechuun oxidizing agent dha jechuudha. Inni kun ammoo reducing agent dha jechuudha. Amma inni kun reducing agent inni kun ammoo reducing agent maaliif silveriitu plus minus 2 irraa gara plus 6 deebi'e oxidation jechuun reducing agent. Inni kun ammoo lamarraa gara plus 1 deeme reduction jechuun maal jechuudha oxidizing agent dha jechuudha. Okay. Har'aaf nu ga'a. Yoo isinitti kan tolu ta'e comment, subscribe, like, share gootanii hiriyoota keessaniin ga'uu hin irraanfatinaa isiniin jennaa. Hangammatti waan nu hojii turtaniif baay'ee isin galatoomfannaa. Akka isinitti toluus abdii qabnaa. Galatooma.